introduction guutuutti waa xiqqoo baramee ture yaadatti yoo ta'e innis waa'ee abboota firdiiti yaadatti yoo ta'e seenaa abboota firdii xiqqoo dubbannee keessatti kiraayisisiin yookaan cabiinsi saba Israa'el keessa ture abboota firdii bara sana turan keessatti akkamitti akka isaan gaggeeffamaa turan tribal steetiitti akka isaan deebi'an dura Waaqayyo mootii isaanii kaasaa yookaan nama isaanii gaggeessu warra akka Musee fa'aa warra akka Iyyaasuu kennaa ture. Booda kana garuu gaafa maaltu ta'e beektu iddoo Waaqayyo isaanii Kana'aan jedhame sana ga'anii iddoo Waaqayyo isaanii jedhe sana ga'anii jireenya keenya keessattis bakka Waaqayyo nuun jedhe sana geenye confused ta'e generation sun confusionii waan baay'eetu ta'e lafa sana irratti waggaa 350 amma waggaa 430tti confusionii generation 4-5 keessa darbeetu iddoo kanatti mul'ata jechuudha. Achi keessaatii waa'ee Ruutitti ariifadhee dhufaarra waa'een kanaa akka introduction yoo waa'ee Ruutii egaa waan gabaabaa jechuumaa fi bara abboota firdii kanaa kitaabni Ruut kun baay'ee yoo dubbiftaniittu ta'ee boqonnaa 4 qabdi. Boqonnaan 4 seenaa wayii keessatti barreeffame. Seenaa raajjitaati. Seenaa gabaabduu bara abboota firdii ta'e keessaati wantoota bara sana keessaati seenaa tokko itti jechuudha. Seenaa tokko sun seenaa gabaabduu qaanii sabni Israa'el keessatti dhiyeessa gadi keessaati tokko ishee jechuudha. Waan Nu'aamiin fa'aa ta'e waan Elimelek fa'aa ta'e Abimelekidha afaan Amaariffaatiin. Elimelekidha afaan Oromoo Ingiliffasaa jiru. Elimelek kuni saba Yihuudaa nama Waaqayyo waadaa galee fi lafuu kun kan keessa jedhee Kana'aanii kennee fi Kana'aan keessaa garuu raawwadhee isin keessaa garuu balleessu diinota keessa. Teestiin isin godhaa. Waan barbaadan isinii kennedha garuu isaan kana qoraattii isin akka ta'anii fi amantii keessatti ilaaluudhaa fi hin balleessu. Isaan keessaa sabni badii ture kana keessaa tokko Mo'aab jedhaman. Saba Mo'aab jedhaman kanatti koolugaltummaa isaan jechuudha. Refuujii ta'an jechuudha. Biyya sana biyya Waaqayyo dhaala godheef keessatti garba ta'an koolugaltummaa gaafa isinii galaana yaadu. Edaa isatti akka nu dhufuu fi background history wayii xiqqoo ishee waan akka nu galutti. Kanarraan turu garuu duuba deemnee iddoo qaanii walitti fe'insa agarsiisuu barbaada. Seenaan amma Yoosef biyya Gibxi dhaqeetti hundumti keenya beekna. Gibxi turuu isaanii irraa kaasee bara kana keessatti waggaa 400 wayii biyya sanatti bitamanii erga ba'anii booda maal godhanii deemuutti ka'an. Eessatti deemaa gara Kana'aanitti galuudhaaf deemsisaa godhan agarra jechuudha. Waggaa 40 erga deemanii eessatti galan amma Kana'aanii qabatan. Kana'aanii qabatanii utuu jiraataniiti maaltu dhufa amma seenaa abboota firdii dhufa. Manni kureeffas garuu confusionii chaosii injilatu hunda sanarra ga'e jechuudha. Iddoo kanatti deebi'ee dhufe. Garuu achii booda maaltu dhufe moototatu dhufe. Saa'oliin jalqabee Daawitiin itti dhufee mootonni saba Israa'el keessaa tokkoomanii amma Solomoonitti mootii tokko jalatti bulaa turte jechuudha Israa'el. Seenaa kana hundumti keenya beeknadha yaada wal yaadachiisuu malee. Mootii nuu kennu jedhanii Waaqayyoon gaafatan. Saamu'eel Saa'oliin dhibeef achii Daawit dhufee seenaa sana beektu. Solomoontu dhufee ilmi Solomoon gaafa dhufu wal lolan. Achii booda iddoo meeqatti cabanii? Iddoo lamatti caban. Noorz Israa'el fi Saawuz Israa'elitti caban jechuudha. Saawuziin kuni dhaggeeffachaa kuni waliin jiran. Saawuziin kuni gosa 12 keessaa 2 duwwaa Yihuudaa fi Biniyaam. Warri 10 walitti hafan. Iddoo kanatti na dhaggeeffadha. Waan sabni Israa'el keessa ba'ee akka kanatti walitti qabadhe yaada kooyyuu ani booda kana wanta qayyabadhee baradheera waan ta'eef dubbachuu barbaada jechuudha. Mootii tokko jalatti yeroo bulaa turanii ulfinni Waaqayyoo hammamatu ta'e Yerusaalemin ijaaratanii tembilii isaan ijaaratanii Yerusaalem irratti jechuudha. Yerusaalem kan isaan jechuudha. Keessaa ba'an iyyuu qe'ee isaan dhiisanii ba'an itti yoo deebi'an iyyuu officially legitimated jechuudha lafa sana jiraachuu. Deebi'anii amma seenaa keessatti illee poolitikaa bara kanaa keessatti illee siyaasni biyya keenyaa illee namoonni keenya illee waan kanatti hin tolu jechuudha. Lafa namaa fudhatte Israa'el jedhaniitu background history isaa garuu akkasumatti lafa isaanii ture dhabanii legitimated miti amma garuu legitimated jedhee
gochuu dandeessu. Isin kan keessanii dhaala godhee kennee fi moota tokkummaan kana jalatti amma Salamooniin ilma Salamooniin bulanitti mootii tokko qabu ture. Achi booda maaltu dhufaa iddoo lamatti cabaa. Warri gadi saawuzii suni Yerusaalem magaalaa guddoo isaanii baratanii kanaan dura dubbadheera. Warri olii dhufanii kun immoo Samaariyaa magaalaa guddoo isaanii baratanii jiraatu jechuudha. Iyyadatti yoo ta'e seenaa abboota seenaa baraa fi kings yookaan immoo mootota tokkoffaa lammaffaa seenaa baraa tokkoffaa fi seenaa baraa lammaffaa guutummaa isaa dubbiftanii mootota kana agartu jechuudha. Israa'el keessaa tokkokkaa Yihuudaa keessaa tokkokkaa. Wal isaanis warra diina dhaqanii lolu. Mo'aabiin dhaqanii lolu, Midiyaamiin dhaqanii lolu, deebanii wal isaanis wal lolu jechuudha. Argaa jirtu amma iddoo kanatti jiranii fakkeenyaaf gara noorzii warra ture yoo agartanii Eeliyaas fa'aa Elsaa'iin fa'aa kaasee waaqayyo. Maal akka ta'anii fi raajota isaanii akka ta'anii jechuudha. Waan waaqayyo irraa dhufu karaa raajota isaanii jechuudha ta'anii jechuudha. Warra gadiif immoo yoo agartanii erga Baabiloonii erga galanii Isaayyaasiin fa'aa tempiilii sana deebisee ijaare fa'aa. Ermiyaas fa'aa warri jedhu kuni Hizqeel fa'aa warri jedhu kun immoo warra Saawuziitii fi mootummaa Yihuudaa fi mootummaa Israa'el kanatu lamaan wal duukaa kompiitii godhu diinas kompiitii godhu. Warra kana keessatti waaqayyo raajota kaasaa itti deemaa jiru. Dhumarratti maal ta'u? Warri walii maal ta'an mootii Asoorii fi maal ta'anii hin bitaman hin garbuman. Garbummaa jalatti maaliin dhufanii cubbuu waaqayyo irratti deebi'u jechuu isaaniiti. Waaqayyo fabboo warra dhabu isaaniitiin mootiin Asoor kun mootummaa Israa'el kan kaabaa kana kaaba jechuun maal jechuudha? Warra sana fudhan boojuu jalatti kufan jechuudha. Yeroo sanatti baay'isee warri gadi suni ammayyu mootummaa mataa isaanii keessa ta'a. Wal duukaa miti kan isaan garbuuman baay'isee. The lost 10 tribes of Israel warra jedhamanii warri kudhanii sun they are lost. Seenaa keessaa kan beektu badanii jiru. Deebi'anii xinnoo ishee haftu nama deeggartee gaafa ka'ee badhu nama 800 Samaaritaan warra Samaariyaa warra nuyi jennu warri gooftaan Yesuus keessa darbe sun nama 800 hafe. 800 suni warra dhaqanii biyya Asoor kana keessatti warra Asoorii wajjin mootiin biyya Asoor sun maal godhe beektu Gibsii nama fidaa, Giriikii nama fidaa, Roomaadha Awurooppaa kana keessaa nama fidaa hin qubsiisa. Israa'eliin isaan gidduu gashe. Wal fuudhutti ka'anii, walirraa dhaluutti ka'anii kana booda Yihuudaa Israa'el waan jedhamu aayidentiitii sana badee jechuudha. Aayidentiitii sun gaafa badu amma deebanii naannoo West Baankii kana nama 800 jira yeroo ka'ee badu jechuudha. Waaqayyo isinitti mul'isa. Traayibii guutuu kudhantu bada. Waaqayyo garuu hundee isaanii jalqabuma dhalamaan sana keessaa garuu eenyu jaallate? Eenyu filate Waaqayyo? Yihuudaa filate. Yihudaan kun gajjallaa kana jechuudha. Yihudaan hin hafneef cubbuutti kufuusaa sana hafne. Garuu Waaqayyo al tokko gaafa yaadaan qabe Waaqayyo sagalee isaa dubbii isaa jijjiiru. Jireenya keenya keessatti illee wanti nuyi barree jechuudha. Yihuudaa kanaaf Waaqayyo hammam cubbamanii hin godina falichu. Israa'el ta'anii warri deebi'anii ijaaraman Yihuudaa fi Biiniyaam jechuudha. Itti dhufu qomoon Biiniyaam mootummaatti walii badanii badanii nama muraasa hambifuu godhatanii hambisan jechuudha. Gaafa maaliitii gaafa Miikaan torban irraa yaadatu Miikaan gaafa inni xaa'oot mana isaa keessatti gaafa inni waaqa tolfamaa qabachuutti ka'e sanyii Biiniyaam irraa waan ta'eef qaanii nutti fidanii Biiniyaam lafarraa bitan jedha seenaan isaanii. Kanarratti boojuun lammaffaa kan eegale Baabiloon jedhe jechuudha. Baabiloon kun eenyuun uffatanii Yihuudaa fi Biiniyaamin fudhatan jechuudha. Jarri kun lamaan ba'an jechuudha. Mootummaan Israa'el hin jiru. Achi booda maaltu dhufe baay'ee utuu waan tokko hin jijjiiramin garbummaa keessatti jiraatanii impaayerri Roomaa irratti yeroo Kiristoos dhalate jechuudha. Kuni waan hafuura keessa jiru seenaa Israa'eloota irraa qayyabachuu dandeessan jechuudha. Reejistardiidha waan lafa jiru. Impaayerri Roomaa hin dhufe gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhalate jechuudha. Ituu isaan bara hamma kanaaf garbummaa keessa jiran. Okay? Achi booda Yihuudoonni maal ta'anii diyaaspooraatti baqatan. Awurooppaatti, biyya adda addaatti. Diboraan na caalaa beektanii jirtu. Ragaan waasheenaa beekta waan ta'eef biyya Awurooppaa kana keessa baqatti galu jechuudha. In millions. Yihuudoonni biyya lafa isaanii irraatii indagana hin ba'an kunuunsa. Persentii muraasa hammaaf turte. Gaazaan irraa, Palestiniin irraa, isteetii ta'e yeroo dhaabatu isaan immoo biyya keessa ba'an jechuudha.
achi booda bin bara British Empire falle ana jiru yookaan in our age umrii keenya keessatti bara 1948 deebanii biyya ta'e dhaabbatan kana keessa waan isin taasisu barbaadu jiru seenaa kana intarneetiin irra argachuu dandeessu yookaan sheerii gochuu dandeenya garuu gara baay'ee waan important ta'e pointii qoraatu baay'ee waa'ee eenyuti amma keessatti deebi'aa jechuudha deemsa kana keessatti bara abboota firdii kana laalla iddoo isaaniitti baay'ee iddootti kakuun waaqayyoo hojii isaan qabatu qaanii guddaan isaan qunnamni jireenya isaanii keessatti bara abboota firdii kana amma kanaatti waaqayyoo maal godhanii waaqayyoo fidii gaafanni iddoo isaan barbaadan sana qaba baay'ee an kanarra interpretii gochuu waa'ee barbaadu maaliif jireenya keessatti hiikaa deema wanta ni barbaadu keessa biyya ni barbaadu keessa haala ni barbaadu keessa waaqayyoo gaafa dhufa moomentamii waaqayyoo jirutti qulqullummaa waaqayyoo jiraatu gargaarsa waaqayyoo yaadatu taanaan waaqayyoo jenereeshinii waaqayyoo ni waaqayyoo jenereeshinii addangiif gidduutti kaasa kun seenaa Israa'eloota irra geera wanta ni bara kana keessa jarri kuni maal jedha yoo ofii keessa dubbachuu danda'u waan Iyyaasuun erga darbee booda jenereeshin Iyyaasuu erga darbanii booda isatti dhufa jechuudha boodatti isin deebisa dhaloonni yommuu turan hundinuu erga du'anii booddee dhaloonni waaqayyoon gochaa inni saba Israa'eliif godhe siin beekne hin ka'e abboota firdii 2:23 dubbachuu dandeessu dhaloota kamikee waan waaqayyo godhe oolmaa waaqayyo saba kanaaf ool conditionii isaan waaqayyo wajjin qaban jaalalli waaqayyo saba kana jaallatu hammam akka ta'e jenereeshinii understanding godhe hubachuu dandeenyatu ka'anii tiraayiliidhaan wal fixan jechuudha kana booda gara abboota firdiitti ilaa ishee kana akka maal jedhama deebiin qaalibbaan jechattiin kuni seenaa abboota firdii guutummaa waan qabatte jechuun samaraayisii godhe jechuudha intinaan kun abboota firdii 21 isheedumaati garsii isheedumaati yoo ilaaltanii wanti ta'e san hundumtu maaliif akka ta'e sirriitti agarsiisa yeroo sanatti sabni Israa'el mootii waan hin qabneef namni hundinuu waanuma qajeelaa isatti fakkaatu hin hojjetaa ture. Okay? Wanti qajeelaa isatti fakkaatu maal fa'i? Tokkoffaa salphina yookaan moral spiritual crisis isaan keessa galan ja'an kanan baasee baay'ee san dubbisuu dandeessu achi keessatti. Waa'ee Geediyooniin yaadattu Geediyoon lolee dhufee erga waaqayyo siinsi gargaaree maqaa keetiin karaa kee warra miidiyaamiin erga moodeedhan atis ijoolleen keessa duratti mo'aadha mootiin walitti taasisu jedha. Kan mootii Israa'elitti ta'u waaqayyoodha malee anas ijoollee koos miti. Xiqqooma ture waan ta'etti namichi xiqqooma ture. Amma yeroo boojuudhaaf gurguree dhufanii amartii warqee morma isaanii qabeenya babbareedaa isaan warra miidiyaa irraa gurgurattanii mee fidaa mee fidaa yoo waan fedhee hubate. Namichi hundammaa barsiisuu baay'ee walitti taana barsiisanii ammuma didee ulfinni kan waaqayyoo fedhee ga'e mee fidaa waan fedhee gubaata waan baay'ee. Gara kiiloogiraamii 20 warqee qabu fidanii miila isaa keessatti fuudhee maal godha beektu seenaa kana beekudha. Geediyoon nama cimaa nama waaqayyoo ituunni maal keessatti maaltu uumne iddoo gadi deebi'aadhaaf fedhee waaqayyo saba Israa'eliitti warra miidiyaamiitti himame. Namichi kun moo'ee dhufee waggaa torba booda maal gochaa jira beektu jabbiidhaa beeku. Namichi waaqayyooni ati dhuguma yoo waaqayyo taate saba Israa'el kana biyya Gibxii baaftee dhugaatti biyya kana lafa kana sitti nuu kenne yoo ta'e yeroo inni ergamaa sana wajjin dhabdee yaadatu mee bokkaa iddoo kanatti roobsiti iddoo kana gogaa godhi asuma gogaa godhi iddoo kana roobsiti jedhanii amma kana waaqayyoon testii godhe waggaa 10 ta'uu namichi kun deebi'ee jabbiidha. Warqee sana fuudhee ani kan nadi kubbetta seenaa biyyeessa namni waan baay'ee rakkatu isaan jabbii badhaawatti rakkatu. Cubbuun bara keenyaa immoo baay'ee waan nama rakkisu baay'ee jiran waan baay'ee hawwatu jabbii dhaabu bakka potentially namni tokko yoo ka'e jabbii kan achi bahu waan ta'e tokko sagalee achi bahu baay'ee eegatti warqee waan bifa qabu jabbii hoolaa ta'uu qabu baay'ee but it's taught sammuu keenya jechuudha qaba. Ituma deemtu waa dhaabda jabbii dhaabda jabbii bukkisaa walitti. This is what implication isaa bara keenyatti kana malee namni jabbii dhaabu jira. Gowwummaa nama sanaan darbee warri dhaaban jiraachuu dambii warri dhaabbatan jiru. Hiriyaa Indiyaa tokko qaba mana isaa dhaabamee laaqana isaa fi alaa deemu yoo ta'u gaafa naqu
tembilii ruumii tokko banamu. Achi gaafa sa'a intina wayifannisanii akkasumatti nama hundaa'u argee darbe jechuudha. Maal jennaan asitti iddoo itti kadhadhuudhaan jiru. Kanaaf kanan biraa dubbadheera. Lafa uummanni akka isaan deeman warri hundaa'u jabbii mana isaanii jiru sanaa fi akka waadaa galuutti iddoo wayii dhabu tiraaveelii godhamu. Kanaaf tembilii warra dhaaban isaa uumaa amma sana barri amma kana darbee yoo harree dhaaban. That's not my point. Pointiin kun Geediyoon kana godhe. Achi warra Saamsoonii seenaa Saamsoon beektu isa waan ta'eef. Geediyoon maaliif kana godhe beektu? Geediyoon maaliif akkas ta'ee kufee yoo jettanii deebii kenna maali? Yeroo sanatti sabni Israa'el waanuma gaarii sanatti ta'e mul'ate hin godhu ture. Waan barbaadan dubbisaatti si kana bira kutaa deebisaa sitti argattu jechuudha. Geediyoon waan barbaade yoo godhe bara keenya kana fakkaata jechuudha. Akka barbaadetti yoo barbaade, akka barbaadetti yoo kadhadhe, akka barbaadetti yoo lallabe maal si gashee jechuudha. Eenyu maal si gasheetta? Injiru bareetti jettu. There is no standard value against kan itti value kee itti safartu standardii qabu jechuudha bara kanatti. Standardii kiristaanummaa kan bara abboota fardii kana fakkaata alatti akkasitti ilaalta waaqayyo. Maaliif waan qajeelaa isaanitti fakkaatu hin godhu turan. Eenyus inni bulchus inni bulus. Geediyoonis ka'ee yoo barbaade jabbii dhaabaa maaf jabbii dhaabdee namatti himate. Maaliif jenereeshinii kun waaqayyo hin beeku. Wajjin jiraate jenereeshinii kun disconnectii godhameera galata waaqayyo waan waaqayyo sana godhe hin beekamu waan ta'eef waanuma gaarii isaanitti fakkaate godhachu. Saamsoon maaliif kana godhe? Saamsoon fakkeenyaaf sanni godhe baay'ee isaa beektu waan ta'eef isarratti bu'ee warri Israa'el godhanii gaafa inni warra Palestiinii kana rukutee dhufu itti yaarii itti dhiyaate gaafa isaan mandira isaaniitti marsanii maal taatanii itti yaada. Namicha qe'ee keessanii Saamsoon namicha jedhamutu yeroo inni waan gosa namaatii isaanii keessa gadhiise jechuudha. Qe'ee keenya nu balleesse yookaan sinfinnaa yookaan namichi dabarsaa nu kennaadha. Namichi waaqayyo Naaziraawwii jedhee garaa waan haadha isaa keessatti waadaan kadhatamee fi rifeensi isaa dhaadamee bee ulfinni waaqayyo irra jiru harka isaa lamaan hidhanii warra Palestiinitti kennanidha. Maaliif kana godhu? Namni hundumtuu waan godhu waan gaarii itti fakkaate godhatu waan ta'eef. Istaandardii qaba jechuudha. Baay'ee interpreetii gochuun rakkisa garuu biyya keenya keessatti agarsiisaa jiru. Seenicha dhugaatiin ta'e jechuudha. Wachi waa'ee Miikaa dubbadheeraa dandeebi'u. Miikaa jechuun namicha leewwaabii sana yaa'anii ishee leewwaabii sana hin qacare mana keessatti. Tempilis mana qaba. Waan hundumtuu jira kottu tajaajilaa ta'uu dandeessaa. Raajinaa ta'e annan hojjedhaa, fuultaayimii hojjedhaa, xumur fuultaayimii kadhattaa, hojii manaa jiraanna. Sisin kiraayisiin kana jira. Bara keenya keessatti akkasii ofii keenyattis akka waldaatti we are the church of the Christ, right? Churchiin Kiristoos eenyu? Laphee keenya tempiliin Kiristoos harreedha nuyi. Yeroo biyya lafatti iddoo kanatti quba qabnu we are member of this organization or men organization jechuu baadheeyyuu at least Kiristoosii warra amanne keessa garee kana keessa jira. Garee biyya lafaa akka itti ilaalu qabu nuyi akka itti ilaalu qabu jechuudha. Innaa waa'ee Eeliin yeroo hannaa kadhattu maaliif dubartiin ana maaliif wayinii dhuddee amma yoo bitti michoofte luba ta'ee leewwii ta'ee nama kadhatuu fi nama machaa'e nama dandaafne ofiisaa dulloomee ijoollee isaa tempilii sana keessatti waan hin taane hojjetan. Bara isaatti saanduqni kakuu waaqayyoollee hin hatame. Kanaaf yeroo nuti hime amma Eeliitti amma Saamu'eeliin isaan xumura sittaan. Amma Eeliitti abboonni firdii 13 yookaan 14 yoo lakkoftanii Dibooraa dabalatee 14 ta'u 13 isaanii amma isaan darbanitti Israa'el ammayyuu waaqa uummata waaqessuutti garbummaa keessa jiraachuutti itti fufanii jiru jechuudha. Kufaatiin isaanii baay'ee egaatti dhufa. Amma isaa Eelii booda yoo dhufa godaansa namoonni fi ijoollee ishee laashee kan kana qabatanii barbaadu. Maaliif dhufaa yeroo tokko yeroo barannu it's one of the crisis. Crisis bara sana keessatti ta'an keessa Naa'omii fi
Abimelech achi ba'anii biyya Mo'aab mandaratti hin oole. Isa isinitti agarsiisa. Iddootti kana dhufan jechuudha. Ilaala Beetleemii kaanii iddoo Waaqayyo Beetleem kun iddoo Waaqayyo Kiristoos deebi'ee dhalachuu jira. Lafa kakuu kana ba'anii eessa dhufanii naannoo Amaani baay'ise Joordaan keessa ergaman iddoo Mo'aab jedhamtu. Lafa sa'aatii 19 deemuun bade jechuudha. Mandaratti kanatti bade. Maal jechuun biddeen beela qabatanii asii galan jechuudha. Wanni zikiraas yuudumdosis Israa'el keessa mootu. Aadaa sana qaban kee warra kana wajjin walirraa bitinaa walitti deemsisinaa walirraa dashinaa ta'e. Kakuu Waaqayyoo cabsanii mandira namatti galan jechuudha. Seenaan kun akka inni itti ka'u waa'ee barnoota dhageenya waan ta'eef garuu isa dura wanti jiru it's one of the crisis waan sanuma maasuma kana keessa tokko jechuudha. Abboota bara abboota firdiitti dhagaa amma sitti isin dhufa amma waa'ee nuti itti dhufne jechuudha. Nana riifan immoo akkamitti deemaa isinii gadaara ana natti tole manaa isaatti isinii gadaara amma gaa utuma qaanii sana keessa jiranii barri kun itti ta'e baay'ee yeroo ilaaltanii naannoo yeroo geejiyoonii abbaa firdii ture yookaan dibooraan baa abbaa firdii turanitti namichi bara abboonni firdii የተቤቱ በአቦኒ ፍርዲ ቢያ እስራኤል ሰራቻ ቱረንት በረማለቲ አቦኒ ፍርዲ ቢያ እስራኤል ቡሻ ቱረንት ማለት ሴና ላቭ ስቶሪ ባየን ተረባይዘ ኩኒ ገምቱ ቆዲዮ ሳይዲ ጃላ ወላተን ሴና ያይ ሴና ገባባ ሴና ጃላ ፊክሽን ጃላ ወፈካቱ ነው በአቦኒ ፍርዲ ቢያ እስራኤል ሰራቻ ቱረንት beelli biyya sanatti bu'e baras namichi tokko kutaa biyya Yihuudaa mandara Beetlehem keessaa haadha manaa isaa fi ilmaan isaa lamaan fudhatee biyya ormaa isa Mo'aab jedhamu hin dhaqe. Maqaan jarreen Efraataan kun egaa naannoo Beetlehem keessa immoo mandara like sub city way sub town way ta'uu dandeessi. Efraataa warra mandara Beetlemii ba'anii biyya Mo'aab takka taa'uudhaaf itti galan kana Elimelech haati manaa isaa Naa'oomii ilmaan isaa lamaan immoo Maahiloonii fi Kiliyoon ture jedhu. Nama meeqa deemaara? Nama 4 deemaara. Abbaa manaa haadha manaa ijoollee isaa lamaan ta'an jechuudha. Eessa dhaqaa jiru? Bara maal ta'etti beela bu'e biyya sanatti. Ituma qaanii ammaa keessa jiranii hin beelaan. Lafuma Beetlehem iddoo Waaqayyoo kakuu isaanii bu'een hidduma Yihuudaa kanatu beela'ee warri beela'e warri turan baay'ee jiru. Maatiin kun garuu beela baqatanii eessa dhaqaa Mo'aabitti badaaru. Sarbaaybii gochuu hin danda'amu jechuudha. Beetlehem keessa. Garuu irraa hafaa barbaacha lafa Waaqayyoo isaanii hin jiru. Lafa kakuu Waaqayyoo hin jiru. Lafa ulfinni Waaqayyoo jedhe deebisa jalqaba jechuudha. Kanatti dhufa jechuudha. Wanti kun naannoo kanatti naannoo kanarratti. Amma iddoo isinitti agarsiisa kanaa lafa kana deemanii dhufu jechuudha. Achi booda maaltu ta'ee kanarratti xiqqoo ishee waa dubbatanii hin darbaa jechuudha. Hin dhufanii biyya Mo'aab kanaa ituu jiraatanii waan ta'eef nutti keenya beektuun Naa'oomiin abbaa manaa ishee adda jalqaba. Okay? Abbaan manaa ishee jedhama. Achitti ijoollee isaanii lamaan ijoollee biyya ormaa sanaa ijoollee Mo'aabotaa nama lama fuusifatanii wajjin jiraachaa jiranii maratee abbaa ijoolleen kun lamaanis jedhaa jiru. Eenyu fe'uu ta'e Naa'oomii fi ijoollee haadha manaa ijoollee isaanii ijoollee isheetti dhabe jechuudha. Okay? Amma namni biyya Beetlehem lafa Yihuudaatti iddoo sana ture eenyu duwwaadha? Naa'oomii duwwaadha jechuudha. Warri sun ijoollee isa wajjin godhannee akkuma wal fuudhanitti xiqqooma ture ijoollee. Jarri kuni ulfina Waaqayyoo kakuu Waaqayyoo keessuma Yihuudaadhaaf sila dubbadheeramti. Yihuudaadhaaf Waaqayyoo waadaan ni galee የዘላለም ከንበርበራት አማ ክርስቶስ ደቤርፉት አማ ደቤ ክርስቶስ ኩልፍናን አብዳን ደቤርፉት ዋዳ ገለ ከስብቲ ዋዳ ከከና ኬሳ ባሊቱ ኤስረካሩ ሙአብት ገለ ለላ ክራይሲ መነዋ ቀዩ ኬሳ ኢዶል ፍንዋ ቀዩ ጀለ ኬሳ ባአንዴሙ አማ ከነገት ነው ከፈርሰቹ ዱመረት ማልታደ ኢጆሌ አለመኖት ኢጆሌ ሸቴ ጅነርቴ seera kana nuti keessatti wanti ruut maal jetti sabni kun saba keeti amma gaa
isatti dhufaa jira. Waa'ee deebi'u. Baduun waan tokko waa'ee deebi'u kan biraatti. Ameen. Waaqayyo yoo umurii isin kennate, yoo umurii Naahomii isin kennate, jirtu amma waldaa kiristaanaa keessa taanaan that's a blessing. Isin jiraachuu Waaqayyo kun akkasitti qoqqoodha. Maaliif isin jedhametu abbaan mana Naahomii tureera. Okay, liidarii mana sanaa tajaajiluu malee ijoolleen dhiiraa kun lamaan du'anii Waaqayyo gaafa lubbuu kee tursu jechuudha. Warra du'an gidduudhaa gaafa jiraattee haftu regardless waan argatte waan dhabde Waaqayyo wayii si ga'a jechuudha. Ameen. Naahomii wayii turse Waaqayyo jechuudha. Lubbuu dubartii sanaa Waaqayyo ituu tursine ta'e we would question. Waa'ee mamasiichaayyuu question gochuun keenya nama jechuudha. Waaqayyo karaa qaba garuu iddootti Waaqayyo kiraayisisii bara abboota firdii sana keessatti hojii hojjechuu jalqabee bara Geediyoon abbaa firdii ta'e jirutti baqa jara kanaa waliin duukaa jechuudha deemaa ture mul'atu malee naannoo yeroo Geediyoon fa'aa bushaa jiranitti wanti kun ta'aa jechuudha yeroo duubatti deebi'u waliin jiraate caba akka kanaa keessatti Waaqayyo garuu caba waggaa 430 booda ristoorii gochuudha mandara Yihuudaa mandara Beetel ristoorii gochuudha maatii kana qopheessaa jechuudha galanni Waaqayyo fata. Ani baay'ee kan dhaqu akkatti Waaqayyo pilaanii Waaqayyo kaa'ee Naahomii seenaa sun baay'ee mannaa jira. Okay, amma tu namni ofuma isaatii kireetiivitii amataatiin barreessan waan barraa'utti. Waan Waaqayyo hundee Kiristoosiin Beetelitti deebisee iddoo ulfina sanaatti deebisee hambisuudhaaf Waaqayyo maal godhe maal goote Naahomii warra waa'ee warra du'anii dubbachuu danda'u. Okay? Isaan wanta ta'e Naahomiin deemuu keessatti waan isheen gootan isinitti agarsiisa. Jaartii natti fakkaatti. Nama umurii ishee deeme natti fakkaatti. Okay? Maaliif iyyuu deemte lafa amma kanaa karaa bulaa iddoo Waaqayyoo sila nafa lafa hundee Waaqayyoo lafa Waaqayyoo kennatti hin deebi'ette deemsa jalqabuu ishee waan nuti agarsiisu qaba jechuudha bara keenya keessatti. Waa'ee deebi'uutti dhufaara waan ta'eef jechuudha. Al tokko iffartiin nuyi baaf. Waaqayyo umurii si kenna umurii kanatti you have to act. Baay'ee yeroo fiigdu kana keessatti acting gootu taanaan akka Naahomii amma to'achi turteetti ta'e waggaa muraasa turteetti adeemtu waggaa 10 gadi kaffalan jiru. Jireenya keessatti al tokko Waaqayyoon malee murtiin nuyi goonu bakka hin taane nu dhaaba gatii taane nu kaffalchisa. Wanti nuyi waan yeroo muraasaan dabartu eeguu dadhabnee goonu iddoo taane nu dhaaba gatiin taane nu kaffalchisa. Jireenya keessatti kan bitee isaa beeku. Kanaaf iyyuu godhatu jarri kun maal dhaban beektu diinni biraan illee akka bara miidiyaa baay'ee barri isaan ijoollee waliin fuudhanii amma nyaatanitti gaa beela akka sanaan dhufan yeroo kana daabboo bakka qallate malee jireenyi jira jechuudha. Lafa amma kanaa baatee dhuftee gatii gaafate kafallaan tokko hin qufna. Decisionii we make decisions. Mati jireenya keenya decisionii nuyi meekii kun al tokko Waaqayyo yoo keessatti si ilaale akka Naahomii umurii si kenna yoo keessaa si baase maaliif Waaqayyo akka si baay'ee jenereeshiniin Waaqayyo si jiru jechaa wanti ni fuulduratti arga waan jiruuf jechuudha. Galanni Waaqayyo. Maaliif kana barbaanne umurii keenya gaafa Waaqayyo tursu effectively akka Naahomii kanatti fayyadamnu yoo ta'e akkuma warra du'anii sanatti duuniyaaf jechuudha. Amma waa'ee Naahomii baay'ee yuutu. Maal goote isheen feedaa hojii goote jireenya ishee keessatti dubartiin kun ofii ishee ruutitti fuulduratti mul'ata malee Naahomii maqaa ishee garuu namoonni kakuu Waaqayyoo dabarsan namoonni ofii isaaniitu jiraatan warra kaaniin akka inni shaayii godhan warra akka Naahomii kun Waaqayyoo mana isaa keessaa reefu qabaachuu. Amma deebii Naahomii fi deebi'uu Naahomii murtii irratti dubban hin badanii ulfina Waaqayyoo keessaa ba'anii ulfinni Waaqayyoo Beetlehem Yihuudaa keessa jira biyya Mo'aab jiru biyya Bakaa keessa jiru waan natti eebbiseen argan jechuudha. Abbaa manaa ishee qabdee ijoollee ishee lamaan cabdee garuu maalli iddoo kanatti gaa jireenyi kun jenne Waaqayyo waan dubbachaa jiru qabataa hundi kana. Jireenya keessatti waan keessa darbaa jirtan iddoon kun iddoo itti naagee kana booda iddoo dhaabatu jiraachuu danda'a jireenya keenya keessatti. Chaalenjii keessatti kun cubbuu keessatti kun keessaa Waaqayyo har'a yoo nu baasuudhaaf Waaqayyo Waaqni Naahomii har'as Waaqa keenya jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal godhee dubartiin kun iffartii baafte deebi'uudhaaf deemsa gaafa isheen jalqabdu dubartoonni kun lamaan sichi deemaa jiran.
waa'ee Ruutii fi waa'ee Naa'omii waa'ee Bo'eez kan duwwaa dubbannaa wajjin. Achi duwwaarraa eegaluu danda'uun Waaqayyoo iddoo kanatti hin arginu. Yeroo boqonnaa tokko garuu guutanii dhuftan lammaffaatti gaafa ceetanii maal godhe Waaqayyoo? Dubartiin kuni ani hanga malee nama jireenya koo wajjin leetii gochuu yaala amma dandeetti. Ruut kun maal goote beektu? Waaqayyoon kee Waaqa kabate Waaqa kooti sabni keessa saba gootettee warra Mo'aabii dhiiftee eegabbaan identiitii ishee gantee waa'ee redempshinitti dhufaadha. Sila yeroon yeroo faarfachiiftu mugguteen tamaaqtoo ashanii foollee nyaatu xalaat እንዳይገለኝ ነፃ ነህ ብሎኛል። faarfannaan suni seenaa kanatti fakkaata seenaa Ruutii kana Waaqayyoon kadhannaa እና ኢንተርፕሬት gochuu dadhabee afurri Waaqayyoo keessa dhangalaasa yaada. ይሄ በጣም very important amma jireenya yaadagaa redemption yaada fayyina keenya seenaan kun deemsa Naa'omii jalqabde kun that's the beginning. Jireenya keenya keessatti kiraayisii sabni keenya keessatti waldaan keenya keessatti dhufee keessaa wookii gochuu gaafa jalqabdu Waaqayyoo kiraayisii kenna. Mana kee keessatti maatii kee keessatti gaafati iddoo kufeera jettu maatiin koo kufeera sabni koo kufeera dhufe just make some little steps forward. Waaqayyoo sanatti simboolii Waaqayyoo sanatti kakuudhaan nu kaawwachuu. Ruut kun maal goote saba ishees waaqayyoota ishee gantee nufte jechuudha. Ani maal dubbadhaa maybe jireenya ijoollee Elimelek kan jiraattu keessatti waan jaallatti qabdii ilaalee yaada. Jireenya itti agarsiisan qabudha. Waan isheen takkaa dhiisuu hin dandeenye wayii jireenya keenya keessatti namoota attamitti impaaktii gochaa namoota wajjin jiraatan. Waldaatti akka isaan waldaa keessa turan goona immoo waldaa irraa akka baqatan godha amalli keenya. Ani akkasitti ni darbeetii godhan beeku jechuudha. Garuu dubartiin kun nan kakachiisin kana caalaa itti hin dadhabsiis. Asii jindeemu murteessee haati jette. Eessa dhufaaru amma? Eessa dhufaaru? Mo'aabii keessatti deebi'aaru? Eessa deebi'aaru? Salphina ulfina keessaa baate keessaatti Naa'om Waaqayyoo umurii kennee fi umurii isin kennera Waaqayyo salphina keessa jiru keessaatti yeroo nu itti boodeen deemu amma jechuudha. Yoo iddootti kunneen keessaa igiddee lakkoofsa isa lakkoofsa jechuudha lakkoofsa sana itti baay'ise. Igiddee relookeetii gochuun fiizikaalii bakka tokko baanee iddoo biraatti galuu miti amma. Qalbii keenya keessatti dhugaatti Waaqayyoo jira jiraannu namoonni nu gaddisiisu namoonni nu cabsine jireenya keenya keessa jiru deebi'uun sana ulfina Waaqayyootti deebi'uun sana jechuudha. Innaa al tokko tokkotuma kadhattanii guyyaan isin kontroolii gochuu hin dandeenye wayii jira jireenya keessa guyyaa sana namatti hin tolu ulfina sana keessa ulfina sanatti deebi'uu inni jedhamu isa Naa'omiin gootee baqarraatti idimee umuritti xiqqoo hafteef sana keessatti wookii gochuu jalqabde iffertii baasuun dirqama kan keenya jechuudha. Ariitiidhaan Waaqayyoo seenaa jijjiira jechuudha. Duwwaarraa eegalanii dhufan Ruutiin seenaa isin beektanidha. Qarmii bu'achuu baate dura ijoollee taanee nu barsiisan waa'ee qarmii bu'uu kana yaadadha. Ruutii yoo baasanii har'a Waaqayyoo sammuu keenya dubbanee dudda duubatti deemnee qayyabannee nu galaafate sirriitti Ruutii fi qarmii bu'uu rakkinaaf Ruutiin wal qabsiifna. Qarmii bu'uu keessaa si baasa seenaa Ruutii faarfannaa kadhannaa baay'ee itti kadhachaa ture. Gadhee ta'e jechuudha miti. Garuu Ruut kuni lafa duwwaarra Waaqayyoo akkamitti akka jireenya ishee tiraansfoormii godhee garuu maal goote dubartiin kuni duwwaa ishee irraa kaatee qarmii goottee fiddee maal goote beektu Waaqayyo ariitiidhaan forzaatti mataa guyyaa tokko keessatti dubartii biyya ormaa dhufte kana Waaqayyo seenaa jijjiira. Baay'ee guyyaa lama miti. Gaafuma argii jalqaba bo'ees gaafuma sana midhaan muraasa fudhadhuu gadiitti hoo nyaata yaadudha asheetii kenneef jedhe asheetii ishee sana fudhattee eessatti deebiti beektu integriitii Naa'omiitti deebiti. Waaqayyo duratti kakuun ishee gaafa fudhattee suni jireenya ishee keessaa baay'ee namoonni tokko jireenya keenya keessatti integriitii waan jedhamu namni na argaaf na arguusaa Waaqayyo na argeette waan ati jiraattu jechuudha. Decision ati keessa keetti eventii tokko gaafa dhufu decide gootu suni integriitiin isa jechuudha. Dubartiin kuni jaartiin kun dadhabdeetti bareedduudhaa nama biyya ormaatii bo'eessaa al tokkoon akka argeen jaallate. Bareedina kee kanaaf iyyuu warri dhiiraa akkasiin rakkifnee fi warri dubartiin jini bu'aa dhufu. Dubartii akkas bareeddu kana hin dhiiftee hin jenne namoonni. Integriitii jechuun isa kana jechuudha. Ishee guyyaa asheetiin cafaquu isaan cafaqaniif sana hidhambiftee dha baay'ee. Hambiftee fiddee eenyu filaatti? Naa'omiidha.
waaqayyo abbaan araaraatti ibsuu dandeessu deebisan. Inni warra du'aniifis warra jiraniifis walqixumatti farabatti maqaan isaa eebbifamu. Haaleluyyaa. Iddoon kun baay'ee na dinqa. Lafa sana irratti lafa qaanii jedhame irratti waaqayyo Bo'eezii fi nama akka Bo'eezii mukaa jira. Okay? Bo'eez kun ifatti mataa sana dhaabate nama qabeenya guddaa qabu lafuma onaa isaa keessatti nama qotee horee qarmii isaa keessaa bu'atu sa'atii beelli jiru kanatti Bo'eez garuu Bo'eeziin faadhaadha jechuudha. Eebba keenya eebba waldaa keessaa natti fidu koominiti keenyatti fidu namoonni dhufu baay'ee. Mo'aabii maal jettee kaatee dhaabatti jedha jettee dubbisu gaafa Naa'omiin achi kaatee baay'ee waa'ee abbaan manaa ishee beeku ijoollee ishee du'anii baate miti. Biyya Beetelemitti bokkaan roobeera daabboon jira buddeenni argameera innaan kaate jechuudha. Akkasuma ta'ee asuma taa'ee buunaa wayyaa jedha jechuudha decision bara keenyaa kan ta'e. Isaaf jenya malee lafa gogaa keessa turanii warri Mo'aamni eebbisu eeganii akka Bo'eez fa'a qe'ee iddoo ulfinni Waaqayyoo jiru akka inni eegamutti tursanii warri jiraatan jechuudha. Galanni Waaqayyoo. So ariitiidhaan akkamitti Waaqayyo seenaa gaafa maal goonu kuni gaafa deeman jechuudha. Gaafa deemnu maal godha Waaqayyo duwwaarraa just call it duwwaa impitiidha dhawamu. Duwwaa miti Waaqayyo jechuu danda'a. Gaafa maal ta'an gaafa deemu. Lammata maal gochuu danda'a ariitiidhaan Waaqayyo seenaa keenya jechuu danda'a jechuudha. Seenaan dubartii kana agartanii amma akka bara kanatti rooni yaa'an yookiin boordarii baarratti qabamtu jechuudha. Naa'omii fi Ruut qabamanii nama fakkeenyaaf ati eenyu maqaan kee Naa'omii eessa biyyi kee Israa'el isheen sun maqaa gaafa gaafatan maqaa himattee Mo'aab gaafa jettu Mo'aabii keessatti baranii wal lolaa jiru. Reefuu gootu dubartii biyya Mo'aab taateetu biyya sanatti kontiroolii wayii qabee dubartii akkasii baay'ee redempshinitti na dhufa isheedhaan inni fixaa ta'e. Redempshin jechuun inni mabbeesheetti jedhama isaa yookaan haala inni jedhu suni saba Israa'el keessa baay'ee siiriyesii konseptii siiriyesii. Maal jechuudha dubartiin kun nama dhaala kennuuf qabachuu dandeessu. Maaliif sanyii Yihuudaa keessa lafa tokkoomtu har'ayyuu kana gochuu dandeessu baay'ee Diboora kanatti nu gargaaruun isaan beeku akkamitti akka isaanii namni tokko jiwuu qirra ta'uu barbaadu wanta sammuu keetti qabachuu qabdu wanta piraaktisii gootu baay'ee qabachuu dandeessa. Baay'ee qabaachuu qabdi. Sana keessa darbuudhaaf ulaagaa tokko qabachuudha gootu. Okay? Waaqayyo garuu itti ariitiidhaan guyyaa tokkotti ija Bo'eez keessa galtee inni itti aansee kan sabeetu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kan inni Ruut 2:13 irratti isatu yoo hojjetu namni tokko nama dubbisaan natti tolu. Waaqayyo al tokko gatii amanamummaa keessanii dadhabbii keessanii hin gatu. Ameen. Waaqayyo hin gatu takka. Na wajjin jirtu baay'ee. Sagalee koo lama bitan garuu poointii koo akkas jalaan banneen barbaada. Maaliif Waaqayyo attamitti gatiin deebi'uu fi amanamummaa deebi'anii dhugaatuu miti ta'e integriitii amanamummaadhaan jiraachuun Ruutiif Naa'omiin amama akkamii qabachiisee biyya sana keessatti gaafa isaanii guddachaa deemanii egaa boodatti dhumna seenaa eessatti dhume jireenya isaanii isa jechuudha. Argatte ta'e? Kudha tokko. Bo'eez immoo deebisee Ruutiin erga abbaan manaa kee du'e wantati amaatii kee goote hundinuu tokko tokkoon natti himameera. Attamitti abbaa kee haadha kee biyya dhalatte dhiiftee jara saba durii hin beekne akka ati dhufte dhageera. Gocha keetiin Waaqayyo waan gaarii siif godhe. Gatiin Waaqayyo gooftaa Israa'el isa ati bobaa isaa jalatti kooluu galte biraa waan gaariidhaaf siif haa gootu jedha. Ameen. Galanni Waaqayyo. Amma namichi kun maal gochaa jira jechuudha. Dhaga'eera waan itti godhe. Baay'ee gaarii sin hojjetanii namni yoo dhaga'e Waaqayyo waan ta'eef just wait. Waan ati amaatii keetiin goote Beetelem guutuutu Yihuudaa guutuu taasaa dhaga'eera waa'ee kee. Waaqayyo inni kan Israa'elii gatii kee siif haa kennuuti. Innaa al tokko Uumamsa gabaabduu tokko isinitti hima. Waa'ee ariitiidhaan Waaqayyo seenaa namaa jijjiiru jireenya koo keessatti wanti nuu ishee isinitti hima. Beebii barumsa keessanii isinii taa'anii yaada waan ta'eef.
yeroon koronaa fuuldura jiru bara 2008 waan akkasii ani waaqayyoon jireenya wal keessa qotti wanta ni robaartiin taa'ee gochaa ture wanta ni irratti raajame waan durii yaadaa ture waan dhabe isa dura jiru gatiin kafan waggaa dheeraa guyyaa biraa dheeressee dhugaasii yoo danda'a baay'ee wajjinaa isaanii sun beeknu har'a garuu itti bareedee waaqayyo seenaa keenya jijjiiree yeroo wal agarru waan wanta keessa darbee gatii guddaa deebii karaa irra deebisu karaa naahumii bara deebiin ta'uu danda'a jechuudha. Okay? Garuu that's not the point. Yeroon akkasitti waan gurguddaalee namni tokko hojiin dhabe hojii barumsa maastersii baradhee waan jedhee waggaatti biyyatti hojii bareedaa hojjetaa jira. Hojii biyya sanatti namni kamiyyuu hawwatu. Mana koo garuu mana koondomii tokko keessa jiraadha. Ijoollee ta'ee dhufatu dha bira. Caammaa sagal kudhan agartu. Teenyee buna dhugnaa waan nuti qabnee nyaannan qabannaa takkaa baay'ee nama irraa yaadee beeku. Gara mogoorraa natti tolee namoota wajjin dabarsa. Innaa takka lakkaa'uun jalqabne jireenya waan guddaa wayii mataa koo keessa garuu waaqayyo baay'ee. Achi akka inni yeroo jiru Microsoft fa'aarraa, Oracle fa'aarraati amma har'ayyuu birrii guddaadhaan biyya kanatti kan barattee eebbifamtu sartifikeetii naa kennutti kan. Waggaa tokko keessatti trippilii yookaan ala afur wayii miindaan kun dabalamee konkolaataan naa kennamee Itoophiyaa biyya sanayyuu hojiidhaan barate. Jireenya baay'ee bareedaa keessa barumsaan baradhee jireenyaan keessa tures Fiinlaanditti tun jiraadhu isa guyyaa biraa dhugaa sun dhibaa. Garuu jireenya sana makiinaadhaan na fuudhanii piikaappiin na ajajamee yoon barbaade manatti waama yeroon barbaadu Amboo bulaa yoon barbaade iddoo biraan bulee hojjechaa ture. Waan akkasii keessa dhuftee waan guddaa ta'e ta'uu isa danda'a. Garuu barumsa fixee waggaa tokko guutuu hojiin dhibee isaa ol ta'ee assaayimentiin responsibilitiin qabu salphaa miti. Maatii ijoollee kana dhugaan ilaalaa hangafa yanaa hangafummaa beektu warra hangafataatanii warra kanas responsibilitiin qabdan jechuu qabdi garuu it's huge gaafa hangafataa ta'u. Innaa naatoo dida jireenichi. Akka baay'ee dipireesdii ta'ee yeroo tokko biyya galee. Biyya galee waa'ee waaqayyoo amma abdii kutateera. Dhugaa mukuusu. Isa amma Naahomiin fa'aa godhan godheera. Mo'aab keessa jira. Yaada kootiin Mo'aabitti gale. Kasti naaf godha. Achi waaqayyo garuu gaafa seenaa keessa ariitiidhaan seenaa nama jijjiirama waaqayyo sana jedhu itti nu gale. Innaa waan inni digirii walitti baradhe, waan inni irratti hojjetu, waan inni maastersii irratti hojjetu hundumaa dhiisee seenichi guyyaa biraa seente akkamitti akka jalqabe jechuudha. Waan namni yaada jedhamni tokko guyyaa biraa jalqabe. Waaqayyo nama dandeessisa miti ameen. Baay'ee kana keessa waan tokko waan inni mataa keessan keessa kaa'uu fi jabina gosa itti agarsiisu keessatti argina baay'ee jabina gosa ilaalla. Ulfina waaqayyo baafee dubbadha. Namatti waa sun barbaada. Garuu keessa bu'aa nama guutee kan dubbadha. Innaa achi keessatti dandeettii koo tokko hin beeku garuu disaayidii godhee waan yaadamne wayii jalqabee qayyabachuu ta'ee yeroo ji'a na fudhatee waan namarraa citee innaa balbaluutti hin beeku. Durii siivii koo beeka bareechee siivii martuu hojjeta taa'ee ishee kuula taa'ee gaafa ifertii baasuu jalqabnu waaqayyo duukaa jira jechuudha. Waaqayyo si walitti kenna. Garuu disishinii sanaan waaqayyo akka nu kakaasuuf we have to pray. Okay? Erga waaqayyo nu turse maal inni jedhe parpasii nurra jira jechuudha. Okay? Erga jiraachaa irra parpasii qabna jechuudha. Waliif jedha jechuudha. Waaqayyo waan lubbuu keenya turse barbaade. Malee nu duranis nu boodas warri du'an baay'ee jiru waan ta'eef gara tana irratti yeroo deebi'u tana booda sartifaayidii ta'ee sartifikeetii barbaachisu nama yeroo sana reerii mutu sartifikeetichi. Namni biraa namni waan akkasii yaalu Ameerikaa wanti beekama ture. Teekinooloojiin itti gummachuudha. Awurooppaatti hiikuu eeguun ta'u isii godhamaadha maqaan isaa. Achi kaampaanii tokko Fiinlaanditti dhaabateera. Reefuu jalqabu. Staartaap kaampaaniidha. Akkas liinkidinii beektu ta'e liinkidinii irratti maxxanse. Achirraa dalagaa bilbilanii. Achi booda amanuu dadhabe gaafa miindaa isaa egaa si guddisnaa rakkoo hin jiru kanaan jalqabne gaafa ishee isaaniitiin jalqabne tuffachaa natti masanaa ani hin jiru waan isaa beekii irratti fakkaate dhugaa waaqayyo irratti hin tiru danda'e waan akkasii argame waan rakkina qabu rakkoo hin jiru jalqabee jira.
Gaafa interview godhame sana waan godhame isinitti himu. Teknooloojiin kun baay'ee leetestii jedheera. Maybe akka baduuf yoo ta'e beeku malee akkasitti fakkaan garuu arginu nama eeriyaa sana hojjechaa ture yeroo hojjetu amma baay'ee hin turre. Wantichi ganuu fididee interview gaafa naqu Itoophiyaadhaan dhufeennaan ani rakkinaaf nachete malee baay'ee itti yaadee ijoollummaa kooti waan antiraanii geemii siiriisii beeka taphachaa guddadhee itti fakkaateet kompiitara yeroo yoomee fayyadamuu jalqabdeedhe inni waan mataa isaa keessa yeroo waa'ee Itoophiyaa waan beekuu fi rakkate jecha. Waan isaa interview konsultantii ta'uudhaaf interview godhamu irratti baran kompiitara jalqabe yeroo namni si gaafatu naagaluuti jee anoo yaadadhuu yeroo naa iskoolii jiruuni introduction way fudhadhee achi booda garuu yuunivarsiitii isuma baradheen jedhee garuu ergasii naa gale namtichi confused ta'etu. Okay? Seenichi garachuma jalqabee gaafa nachi kun waan biyya lafaati. Waaqayyoonni kana wal nu godhee redemption isatti danda'aa jechuudha. Biyya lafaa yoo rakkoofneyyuu waan nama miidhagta jechuudha. Qarmeen tuuti guutuu waaqayyo si ariifachiisa jechuudha mallaqe. Innaa unexpectedly hojiin jalqabe jechuudha. Junior engineering ta'ee jalqabee achi namichi ani wajjin duukaana buusan suni ji'a lama godhachichi gadhiise. The whole SC waan akka OP baankii kan jedhamu waan akka SCB fi Swed baankii dha biyya sanatti Switzerlanditti. Siistemii SC OP baankii kana gubaa kana raanii godha ture, ni ba'u ture kaampaanii startup jedhamee jalqabaa guutummaan itti gaafatamaa sana fedhamatti ture jechuudha. Ganaa anaa ji'a lama waan akkasii hojjetu jechuudha. Na eegdee yeroo waaqayyo achi keessatti haala naa hojjeessa. Garaa nama sanaa deema. Project manager sun baay'ee mana jaallatee daakana wajjin nyaannaa isa hin beeknes gaafanne wallaalu gaafanne waa balleessu hirmanaadha. Gaafa biiroo kooti gaafatanii gaarii jira biqilaa wajjin nama biraan barbaadu jedhe galanni waaqayyo. Achi booda intiraasaa kaadhatu. Al sadi akka kaampaanii suni yeroo sana biraanchii oofisii iddoo biratti baree kaampaanii kanaatii fi nama inkaamii guddaa, reeviinii guddaa argamsiisanii al sadi dabalaas. Galanni waaqayyo. Juuniyarii ta'ee waggaa tokko akkas keessatti piroomooti godhame biyya kana dhufe. Ariitii isaan ilaala. Jarmanii immoo Suudiin dhattee waa fiiksii uummata. Rakkanneerraa eeriyaa irratti beektuudhaan hundee minnaa dhufe jechuudhas. Ishee dhugaan ishee biyya kana dhufe yeroo isaan koo Fiinlaanditti fudhachuudhaaf xabaqaadhaan maalii yaadee dadhabe. Obboleessa koo fudhachuudhaaf waan hin godhe waan hin yaadne. Gaafa dhufe asii akka dhufee egaa akka itti dhufee mu'aamuma akka dhufe tan jira jechuudha. Akka dhufeeni bakka tiraavelii godhaa qofama kun biyya lafa kana naannaa akka waaqayyoo jireenya naa kenna jira jedheen pilaanii isii godhadhee Morookoo dhaqee. Morookoo dhaqee namicha Saawus Kooriyaa tokko Ameerikaatti fudhatee sarjii baay'ee walii gallee jireenya sanatti kan kuu fakkaata baay'ee isaa. Maal waaqayyoo namatti waan fidedheen maal ba'ee barbaadde amma jireenya akkamitti gaadhe jettannaa soolo tiraaveleriidhaan Niiwuyoorkii mana guddaa ta'uu qaba. Isa gurguree kunoo shantaa waan baay'ee deema waggaa sadii walakkaa dhafe. Yeroo naannaa biyya lafaa jechuudha. Lafuma dhaqu bula malee mana hin qabu. Miidhameen, cabeen, jireenyi naagameen ba'ee humnaan ta'eera jedhee. Nootiin qaba jechuudha. Biyya inni deddeemu namicha gosaatti gochaa jiru ishee maachii yeroo deemu koronaan biyya cufa. Like I think February 2020 fakkaata Morookoodhaa deemee gaafa as dhufu Ijo, travel you to Landa, which are governments and Soviet. Question you to come to you. Intellectual. Anako Paejo, 2 years and a Jew. How we do it? Gavan immigration like Mujanka Babiati, the children and I mean that come down, Irania Sikamda, apply with the children is another. I can apply with it. Are you just to buy? Tumata country, Shure Jene, Adana, Anwar Sana, Tivarasbana, Yavakas with Yarutan, Babanamati, Wansan Nugarit, Amma Amanu, Amani Banu, so that Amadamo, Hakiganani, Siganani, one Aniga, Matams and Messenger, and the Chuvamera, Jenna Minjach. Get the Naomi Tini, Bethel Mitri, his and Jeros. Abamana Shedde. The list standard element in Rat case of Wakayo, say Nashi, Malgode, I have a cheese.
Nandee jechuudha. Ani erga waaqayyoon nama deemtee kanaa omiiti. Nanna'e jechuudha. Amma mataan kee kompirehendii gochuu dandeetti. Amma sanatti waaqayyoo gaa'ela naa kenne obboleessi kun dhufe mucaan kun dhufte waldaa kanatti qabame tas story. Kana kan isin jedhu keessatti yoo xinnoo ishee wajjin haasa'u dandeetta. Baay'ee keessatti jiru. Waaqayyo garuu akkamitti akka lafa onaa kee iddoon hin jirretti waaqayyo waa godhee jireenya kee jijjiiruu danda'u. Isa biyya lafaa kanaaf. Isa waaqarraa laafumatti. Efesoon 2:2 yoo dhufne waa'ee redemptionii kana waa'ee ruuti isinitti hime waa'ee ishee kana dubbadha. Maal ta'e beektu waa'ee redemptionii kana ruutitu Bo'eez jaallate gaafa jaallatu gaafa inni jaallatu nagee waamsii kana dubbadhe sa'aatii keessa deemaa jirte maal godhee namichi kun baay'ee iddoo hiddi Kiristoos keessa dhufe amma akka inni of eeggannoodhaan hojjetamedha akkasiin ilaaltanii barbaade. Bo'eez kun fudhachuu danda'a ture. Ruutii jaallateera garuu maal jedhe beektu namni ana caalaa abbaa manaa keetti yookaan abbiyyuu keetti dhiyoo ta'e jiraate isa mariisisa ganamaa jedhe. Dhaqee gaafa inni mariisisu namichi sun maal godhee amma kana jala dheera qaban ta'e walitti immoo waa'ee namicha sanaa waa'ee namicha qaban ta'e. Inni gaafate nama akkamiitii waa'ee jiran yoo taate na fudhadhaadha. Gaafa gaafatu responsibilitii baay'ee qaba. Naahomii duukaa fudhachuu qabda, ruutiin fudhachuu qabda. Dhaala Elimelek kana bituu sirra jira. Iddoo kan kun baay'ee jiru yeroo baay'ee qabaadha. Iddoo Kiristoosii ridiimii nu godhe akkasii ilaaluu barbaade. Namicha kanas ilaala. Baagiraawundii keenyaa fi ruutiin of godhaati, Bo'eeziin of godhaati, murtii warra ijaarsu nu godhansa hojii waaqayyoo hojjetu ilaala. Maal jedhee Bo'eez rakkina qabu jedhe. Bo'eez barbaadee namicha kanaaf facaasaa kenne barbaada. Washachuun irra jira. Dhaala jedha. Waaqayyo dhaala kenneef dubartiin kun sila isiniin jedhee aayidiin qabdu hidda Daawit keessa hidda Yihuudaa keessa mandara Beetelemitti lakkaa'amuu dhaabate maal gochuu qaba? Nama ridiimii si godhu si barbaachisa. Ameen. Namni ridiimii si godhu Bo'eez jechuudha. Bo'eez duukaa gaafa lakkaa'amtu membershiippii warra Juushii kanatti dabalatteetta jechuudha. Israa'elummaatti dabalatteetta waan ta'eef amma hiddi kee Yihuudoota duukaa lakkaa'amuu danda'a jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos dhufte jechuudha. Galanni waaqayyoo. Kanaaf maal nu jedhamu immoo beektu baay'ee warra Mo'aab kana gaafa seenaa isaa dubbiftanii ijoollee Looxi maastar yeroon guugiyyee natti ijoollee Looxi ta'uu isaanii dhiisanii ba'an achi malee Abrahaam duukaa citanii ijoolleen Abrahaam ijoolleen Israa'el ta'anii deebi'anii galan malee hiddi isaanii tokko jiru. Mo'aab kun ijoollee Looxi amma garuu diina ta'an kan keenyaan immoo laata yoo hidda isaanii lakkaa'atan baay'ee Mo'aabun fagoo miti jechuudha. Kan keenya homaa nu jedhas Phaawulos yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti qabdan turtanii waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa gaadlis waaqayyo malee jechuudha. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin ameen tokkummaa qabaachuudhaan isin warra dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniitu. Ameen. Kanaaf sun dandeenye waliin lama ga'e. Galanni waaqayyoo nuyi jechuudha. Waa'een seenaan Ruut kuni hammam akka nuyi fagoo jiru nutti agarsiisa barbaade. Akkasitti seenaa kana haasa'uudhaaf iyyuu waaqayyo maal nu godhe lubbuu nu ameen hiwoota sadda akka nuyi mana waaqayyoo keessatti as jiraachuun keessan barbaziidhaanii iddoo sirrii jirtu baay'ee. Sanatti isin agarsiisa barbaade. Iddoo mana waaqayyoo keessa jirtu taanaan ulfina waaqayyoo keessa jirtu taanaan iddoo sirrii jirtu. Regardless of what you have and what you don't. Amen. Nuhaamiin mana waaqayyootti Beetelemitti deemteetti garuu waan ta'u amma qarmii Ruut fidduun jiraachaa garuu kibruutti galtaallechi ulfinicha keessa galteetti. Innaa mana waaqayyoo keessa jirtu taanaan on top of that lubbuun isin keessa irra taanaan waaqayyo isa baasuu barbaada jechuudha. Galanni waaqayyoo. Achi akkamitti akka Kiristoos gara keenyatti dhufe immoo isinitti agarsiisa. Salmoon kan jedhamu kun Bo'eez ture. Hidda Yihuudaa jechuudha. Etire Bo'eez immoo Yoobeediin achi Yoobeed jedhama. Yoobeediin achi Yoobeed immoo Isseeyin achi Isseeyin achi Daawitiin achi hidda Daawit keessa yoo lakkooftan inni eenyu argatte Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ho'isaa ridiimee kee sadu'an wajjin sansila lakkaa yaa'u jireenya koo sana isa miti jechuudha. This is the highest ultimate purpose.
gooftaa keenya Yesuus duukaa bu'u. Sasana namni caalaa milkaa'e waan ajaa'iba isin keessaatti seenaa ajaa'iba dhagahuu dandeenya. Isa miti isiniifis san lakkaatu. Inni kun hunda caala jedhamee Waaqayyo. Whether we have it or not, anama gammachuu qaba Waaqayyo. Guutuu miti jireenya irraa takkaa mamuutu baay'ee sana lakkaa'ina mataa isaatti bu'uura dandeetu waan namatti mul'atu malee guddatti baatee deemta guyyaa guyyaadha. Sana miti argannoon keenya milkiin keenya Kiristoos nutti abbuusaati. Dhaala argachuu keenya. Redemption argachuu keenya. Inni ruutii redemption keenya eenyudha? Bo'eessa jechuudha. Mallattoo eenyuuti inni? Mallattoo Kiristoos. Warra fagaattanii turtan maqaadhaan nuus hin beekne hidda Israa'el keessa uumaman qabdan garuu asitti sin dabalee Phaawulos warra Efesooniin jedha raawwadheeraa galanni Waaqayyoodhaaf ta'u